ኦዱ ገመቺሳ ኡመቶተ ኦሮሞ ሁንዳፍ ዛሬ ደስ የሚል ቀን ነው። ምክንያቱ ደግሞ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር በጃልሰኝ የሚመራውና እንዲሁም በሽመልስ አብዲሳ በኦሮሚያ ክልል መስተዳድር መሃል የእርቅ ስምምነት የሰላም ስምምነት በአዲስ አበባ ዛሬ ተደርጓል። ይህ እጅግ በጣም ትልቅ የሚባል ለኦሮሞ ሕዝብም ትልቅ ረፍት የሆነ እጅግ በጣም ጮታችን ስንሰማ ሰላም ስጡን፣ ሰላም ፍጠሩ ስንል የነበረው ሁሉ ተሰምቶልን ዛሬ ደስ የሚል ቀን ደስ የሚል ምስራችን የሰማንበት ቀን ነው። ምናልባትም ሁሉም ቀጠና ላይ እንደዚህ የሰላም ጥሪ ተደርጎ በሰላም ቢመጡና ሁሉም በጠረጴዛ ዙሪያ ቢፈታ ዳውን ገበሬ ዳውን ህዝብ ከመጨረስ እጅግ በጣም እንወደዋለን የምትሉትን ህዝብ መወከል አንድ ነገር ነውና አሁንም የትልቅ ተግባር ነው። አካችሁ ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ሁላችሁም ከዚህ ድርጊት ተምራችሁ በሰላም ቀጠና ላይ እንድትመጡልን እንፈልጋለን። ይህ የሚኖር ህይወት ነው። ሰላም xiinxallaan siyaasaa Jawaar Mohaammed hooggansi biyya wal waraansaa raafamaa jirtuu fi tan diinagdeen ishee laamshee harkaa qabu nagaa buusutti xiyyeeffachuu qaba jedhe. Korsiitumaa dhaadachuun duraanuu gaagama hammeessa malee bu'aa biraa hin argamsiisu jedhee Jawaar barruu gabaabaa fuula Facebook isaa irratti maxxanseen. Jawaar Mohaammed haasaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tibbana naqamteetti taasisee marsaalee hawaasummaa irratti qoodamaa jiru hordofeetii yaada isaa marsaa hawaasaa irratti kan qoode. Haasaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaa dhiyeenya kana naqamteetti taasisee yoon dhageeffadhu dhaadannoo abbaa Isaayyee kiisin galchina jedhee sana na yaadachiise aangoon quufa fiddii quufni of tuulummatti geessiti of tuulummaan ammoo kufaatii saffisiifti jedhe Jawaar. Obbo Shimallis haasaa isaaniitiin mootummaan naannichaa daangaa Oromiyaa akka hin eegnee fi humnoonni finxaaliyyii uummata akka haleelan kan godhee waraana bilisummaa Oromoodha dhiyeenyatti humna kana haxoofna jedhe. Waboon immoo gama isaatiin kan humnoota finxaaliyyii hidhachiisee uummatatti bobbaasee fi kan waliin hojjetee uummata ficcisiisu mootummaadha jedhe. Uummanni naannawa daangaa jiru ammoo haleellaa humnoota finxaaliyyii yakkisuu kaneessaan irra gahu irra deddeebiin himata.